अस्सलाम वालेकुम akkam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoonni hordoftoonni barsiisaa Oromoo alhamdulillah nagooti nageenyi kiyya kan jaalalaa kan kabajaadhaa bakka jirtan maras nagahu egaa hordoftootan kiyya barumsaadhaa kana keessatti wanni isin barsiisu haala viidiyoo isinitti tolu tokko viidiyoo jaalatan tokko akkaawuntii feesbuuk keessan irratti daayirektii laayivii baasuu dandeessan isin barsiisu kana yeroo isin jechuudha viidiyoo galarii keessan keessaa qabdan tokko tahee akkasuma immoo yookiin viidiyoo yuutuub irratti ilaaltanii jaalatan tokko osuma yuutuub irraa daawuloodii hin godhin jechuudha salphumatti mobaayiluma keessaniin jechuudha akkaawuntii feesbuuk keessan irratti daayirektii laayivii baasuu dandeessan isin barsiisu yookiin immoo akkasuma viidiyoo feesbuuk irratti kan namni poosti godhe yookiin namni laayivii baase tokko jechuudha isinii galee viidiyoo jaalatan tokko akkaawuntii keessan irratti isinis daayirektii salphumatti jechuudha mobaayiluma keessan fayyadamuudhaan laayivii baasuu yookiin laayivii dabarsuu dandeessan isin barsiisa jechuudha isinii galee. Egaa hordoftoota kiyya gama barumsaan darbuun duratti warroonni YouTube channel kiyya faarawwataa ta'an subscribe gochuun dagatanadha yeroo subscribe gootan mallattoo notification sana kliikiti godhaadha achi booda all ka jettu irratti qodhaachuun barumsi asirratti dabarsuun tokkolleen akka isin dabarre jechuudha. Akkasuma barumsa keenya yoo jaalattan viidiyoo keenya like godhaadha gaafii garagaraadha yoo qabaattan komentii jalatti nu barreessadha. Egaa gamanumaan gama barumsaa isin dabarsaa viidiyoo kiyya hamma dhumatti daawwadhaa nafaana turaa na hordofaa isiniin jedha. Hayyee hordoftoota kiyyaa egaa viidiyoo barbaadan laayivii dabarsuudhaaf aappii isin barbaachisa aappicha argachuudhaaf pilaastoorii keessan galtanii achi booda bakka seerchii kanatti jechuudha go stream jettanii barreessanii egaa nama buufadhee waan akka buufuu oopinuma naaf fidaa yeroo buufatanii isin oopin irratti kilikni gootanii egaa achi booda haala kanaan fuula kana isinii bana alaabaa kanarratti kilikni gootanii ingilish kan jedhu ni filattanii achi booda sign up now ka jedhu ni filattanii egaa achi booda your email ka jedhu jechuudha asitti imeelii barbaadan ni guutu jechuudha imeelii keessan osoo hin taane sammuu keessan keessa jechuudha imeelii barbaadan maqaa barbaadan ni guutu jechuudha fakkeenyaaf naan haala kanaan haa guutu haala kanaan jechuudha achi booda at gmail.com ta'uu qaba jechuudha isin galee achi booda paaspoortii lakkoofsa barbaadan yookiin qubee barbaadan itti guutu jechuudha isin galee 8 ta'uu qaba garuu fakkeenyaaf haala kanaan haa gootu ammallee ka gadii kanarratti kanuma olitti guutan kana paaspoortii gaditti guutan jechuudha isin galee achi booda sign up ka jedhu kliikni gootanii haala kanaan isinii bana jechuudha yeroo haala kanaa fuulli kun isinii baname jechuudha haala kanaan amma goostiriin bantanii jirtan jechuudha isinii galee banattanii jirtan jechuudha amma maal godhuu isinirraa eegama viidiyoo laayivii dabarsuu barbaaddan jechuudha as keessaa baataniiti yuutuub chaanaarra galtanii viidiyoo barbaadan seerchi gootanii jechuudha yaani waan barbaadan tokko seerchi kanarratti barreeffataniiti viidiyoo argattan sanirratti yaani viidiyoo barbaadan sanirratti kilik gootanii achi booda share ka jettuun kliikiti ni gootanii koopii link ka jedhu ni godhatanii as keessaa ni baatu jechuudha yeroo koopii godhatanii raawwatan deebitanii go stream kana seentanii automatic live stream ka jedhu kana kliik gootanii achi booda from link video ka jedhu kana kliik ni gootanii amma linkii silatti youtube irraa koopii godhatan sana asitti paste godhatan jechuudha isin galee paste ka jedhu kana kliik ni gootanii ammallee as gaditti taatilii kanarratti jechuudha yaada viidiyoo sanii ni barreessu jechuudha fakkeenyaaf nama yaalii jaa barreessu yaada viidiyoo sanii jechuudha isin galee yaada viidiyoo sana irratti barreessu matarratti jechuudha isin galee achi booda aad ka jedhu kana kliikni gootanii ammallee next ka jedhu kana kliikni gootanii ammallee next ka jedhu kana kliikni gootanii ammallee next kliik gootanii ammallee add destination ka jedhu kana kliikni gootanii ammallee asirratti add more account facebook ka jedhu kliikni gootanii haala kanaan fuula kana isiniin dhufa achi booda account live stream ka jedhu kliikni gootanii egaa achi booda add facebook ka jedhu kliikni gootanii plus facebook ka jedhu jechuudha tawwaalii facebook keessan irra sin gashe jechuudha isin galee amma continue kliikni gootanii ammallee public irra ni keessan kana
akka viidiyoon keessan paabliik isinii ta'u achi booda ookee kilikni gootanii jechuudha. ammallee ookee kilik gootu haala kanaan amma akkaawuntii feesbuuk keessanii irratti bantanii wal qabsiiftanii jirtanii jechuudha isinii galee amma yeroo tokkaaf baakettanii ni baatanii ammallee baakettanii ni baatanii amma jechuudha add stream kan jedhu kana kilik gootanii jechuudha isinii galee ammallee add destination kan jedhu kana kilik gootanii deebi'ee haala kanaan feesbuuk keessan isinii fida add stream kan jedhu kana kilik gootu jechuudha ammallee next kilik gootu jechuudha. egaa amma liivii baafnee jira jechuudha bahutti jira jechuudha raawwatee jira isinii galee haala kanaan liivii akkaawuntii feesbuuk keessan irratti viidiyoo barbaadan dabarsuu yookiin baasuu dandeessu jechuudha. egaa hordoftootaan keessanii gala jeetan abdii qaba yoo isiniin galeen gaafii gargaraadhaa qabaattan komentii irratti nu barreessaa barumsa keenya yoo jaallattan viidiyoo keenya laayik gochuun dukkatinaa barumsa biraatiin haa gochuu deebinutti waan hordoftaniif galatooma.